Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aatiin kutaa lammaffaa diina keenya daabiloosiin guutumaa guututti qaama fi jireenya keenya keessaa fooniif lubbuu keenya keessaati akkamittiin akka baasuu dandeenyu kutaa lammaffaa isaati kan ani qabadhee isinii dhiyaadhe. Kutaa tokkoffaa keessatti akka waa irraa hubattan, akka waa irraa barattan abdiin qaba. Dabalataanis immoo hiriyoota keessaniifis sheer gochuun akka qaqqabsiistan. Sagaleen kun namoota hedduu biras akka ga'uuf laayik gochuudhaaniin akka chaayinaalii kana deeggartan abdii guutuun isinirraa qaba. Kutaa lammaffaa keenyatti darbina. Egaa kutaa lammaffaatti darbuu kan dandeenyu kutaa tokkoffaa isa sana yoo xumurtanidha. Namoonni kutaa tokkoffaa sana hin hordofne duubatti deebi'aatii kutaa tokkoffaa sana hordofaa. Jalqaba irratti egaa kutaa isa tokkoffaa sana kadhannaa sana akkaataa sanaan erga kadhattanii qaama keessan keessa wantoonni jiran, hafuuronni jiran, agaanintoonni jiran hundumtuu ni dadhabu jechuudha. Qaama keessan keessaa ni dadhabu. Isteeppiidhaan deemna jechuudha. Hanga isaan qaama keessan keessaa bahanitti akkamittiin akka deemuu dandeenyudha jechuudha. Maaliif jireenya keessa darban namoonnis keessa akka darbu taasisuun barbaachisaadha. Waaqayyos kan jaalatu isa kanadha. Gaarummaan nuti biyya lafaa irratti hojjennu isaan irratti mindaa ta'ee nu kaffalama waan ta'eef. Kanaaf har'as barumsadha qabadhee kan isinii dhiyaadhu. Barumsaan isinii barsiisu kana isinitti dubbadhu kana akkaataan isiniin jedhu yoo raawwattan milkaa'oo ni taatu dhibbaan dhibbatti jechuudha. Isin immoo ni sanaftu taanaan yeroo hin qabu iddoon natti hin tolu jettanii sababa adda addaa dhiyeessitu taanaan homaa isinii gochuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif fayyinni abbaa irraati jalqaba waan ta'eef jechuudha. Fayyuu barbaaddaa jedhe Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaaguudhaan fayyinni isin irraati madda waan ta'eef fayyuu kan barbaadu kamu waanta gorfame kana yoo hojiitti jire fayyuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu egaa iddoo kadhannaa keessaniitti galgalas haa ta'u ganamas haa ta'u yeroo kamuu haa ta'u sa'aatii kamuu haa ta'u tariitis immoo sa'aatii isin dhukkubettis isin dhiphisettis ta'uu danda'a sa'aatii kamiyyuu bakka Waaqayyoon akka isin gargaaretti hafuurota immoo kana ofirraa akka ifattaniif jechuudha. Jalqaba irratti kadhannaa egaa araaraa kan ergamoota sana erga taasiftanii isa jalqabaa sana har'a immoo kutaa lammaffaa kana isiniifan dhiyeessaa. Kutaa lammaffaa kana immoo egaa kan isin gochuu qabdanii jireenya keessan keessatti fakkeenyaaf isinitti naafuu danda'a. Hojii isin hojjettan irratti naafuudhaan, qabeenya isin hojjettan irratti naafuudhaan, birrii isin argattan irratti naafuudhaan, mana ijaarrachuu dandeessu, konkolaataa bitachuu dandeessu, waan isin argattan irratti naafuudhaan diinni karaa adda addaatiin isin qoruu danda'a. Namoonnis immoo inaafanii hafuurota hamoota isinitti erguu danda'u. Hafuurota hamoota inaaffadhaan gara keessan dhufan kana akkamittiin akka ofirraa deebistan, akkamittiin akka jireenya keessan keessaa baastanidha jechuudha guyyaa irraa kana kan waliin ilaalu. Kanaafuu hundumti keessan egaa qophaa'uu akka taatan abdiin qaba. Jalqaba irratti egaa gara kanatti darbuun dura laayikii tuqaa ijoollee obboloota keessan bira akka ga'uuf jechuudha. Sheeris taasisaan isinii jedha. Ittaansine egaa iddoo kadhannaa keessanii erga dhaabbattanii achiin booddee kadhannaa isa kutaa tokkoffaa sana kadhattu. Ittaansitanii isa lammaffaa kanatti darbitu jechuudha. Inni lammaffaan kun siniin jedheera jalqabuma akkan shinii kaasee Waaqayyoon kan kadhattan jireenya keessan keessaa warroota isinitti naafan jireenya keessan keessatti hafuura inaaffadhaan galuu danda'u, hafuura sibsibii ta'uu danda'a, matatii ta'uu danda'a, hafuura xunqaayii ta'uu danda'a, hafuura budaa, hafuurota jinnoota garaa garaa ta'uu danda'u, hafuura salaabii ta'uu danda'a. Jireenya keessan keessatti fakkeenyaaf hin hojjettu otoo hojjettanuu barakata dhabdu. Hin hojjettu baay'ee hojjettanii waggaa baay'ee hojjettanii garuu hin jijjiiramtan. Kan godhu jechuudha tokko hafuura salaabii, hafuura jinnii, hafuura matatii. Bakka hafuuronni sibsibii matatii jireenya keessan irratti ergameera taanaan injira taanaan namoota biroodhaaf fuudhee dabarsa jechuudha hafuurri sun. Namni biraas immoo jireenya keessan keessatti hafuurota ergee waan isin hojjettan akka sassaabuuf isin irratti yoo taasifate jireenya keessan yaaduma dadhabdu yaaduma hojjettu hafuurichi saabaa jechuudha isin jalaa saamii gara biraatti geessa. Akka kun adda cutuufidha bakka. Jireenyi keessan akka milkaa'uuf waan hojjettanitti akka tamasgeen jettanii barakata akka argattan akka itti gammaddaniif egaa kadhannaa kana kadhachuun barbaachisaadha. Kadhannaan kun egaa kadhannaa araaraa waldaa ergamootaati jechuudha. Egaa macaafa qulqulluu irratti Waaqayyo 99 gurmoo ergamootaa dhiisee nama isa jalqabaas tokko isa bade Addaamiin barbaaduu dhaqe akkuma jedhu isaan immoo kadhannaa keenya Waaqayyotti nu dhiyeessu waadaan isaanii immoo hafuurota hamootaa guubuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal jennee kadhanna kan jennu itti darbina jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin.
Anegaa akka kadhannaatti osoo hin taane akka dubbisaatti akka isinii galuufan isinii dubbisaa isin immoo kadhannaatti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Kadhannaadhaan barumsa waan ta'eef kan isin barsiisaa jiru. Kanaafuu maaloo yaa Waaqayyo Waaqa koo kadhannaa araaraa waldaa ergamootaa kanaan gaaddidduu mana qulqullummaa kee ishii lafarraa kana keessa dhaabbadhee kadhataanis itti dhiyeeffadhu gaaddidduu mana qulqullummaa kee ishii samii duratti naaf simadhu. Maaloo aangoo of tuultotaa salphisuun amala keessan waan ta'eef diinonni koo duuti ija kan ittiin jabaanne dhukkubni kan isaan hin arganne rakkoon kan isaan ittiin dhiyaanne of fakkeessu waan ta'eef waldaan ergamootaa billaa isaanii luqqifatanii gatii of tuulummaa isaanii isaaniif haa kaffalaniif. Amiin. Kunis akka arjummaa keetitti malee akka baay'ina cubbuu kootti mitiyoo. Irriibni fi dadhabbina otoo hin qabaatin otoo addaan hin kutin ga'umsaaf dammaqinaan Waaqayyoon kan galateeffattan yaa waldaa qulqullootaa xiyyoodhaan waraannamnee du'uu jalaa arcummee beelatiin dararamuu jalaa Waaqayyo akka nu dhoksuuf nuuf kadhadhaa isattis nu araarsa. Amiin. Yaa qulqulluu Mikaa'el, yaa qulqulluu Gabri'eel, yaa qulqulluu Suraafeel, yaa qulqulluu Kirubeel, bara rakkinni baay'atu bara gargaarsi fagaatu waggaa jeequmsa irratti jeequmsi dabalamu Waaqayyo akka nurraa fageessuuf teessoo Waaqayyo isa jiraataa duratti dhiyaadhati nuuf kadhadhaa isattis nu araarsa. Amiin. Fuula namaa, fuula leencaa, fuula joobiraaf, fuula saawwatti kan fakkeeffamtan teessoo Sillaasee isa olaanaa kan baattan yaa arfanuu ergamoota fakkaattoo bineensotaa sababa cubbuu keenyaaf dha'icha akka nutti hin ajajamneef diinni akka nurratti hin mooneef humni Waaqayyoo hidhannoo gaachana keenyaa ta'ee akka nu eeguuf nuuf kadhadhaa isattis nu araarsa. Amiin. Kabaja guddaadhaan amanamummaa guutuudhaan tajaajila guutuu fi galata guutuudhaan teessoo Waaqayyoo kan oltan yaa waldaa ergamoota luboota samii mukni tajaajila barbaadamuuf kan akka dagalee utubaa riqaa no'ee waanjoo dubbeef gubbeedhaaf hin fayyanne ibiddaaf qoraan ta'uu malee hiree akka hin qabne nutis sababa of tuulummaatiin sababa qabeenya jaalachuutiin sababa ofittummaatiin amalli keenya rakkisaa hojiin keenya qaanessaa yoo taaneyyuu amantii fi hojii gaariitti akka jabaannu ibidda gaannamitti gatamuu jalaa bitaa dhaabbachuu irraa Waaqayyo baay'ina arjummaa isaatiin akka nu baraaruuf uumaa hundumaa biraa nuuf kadhadhaa isattis nu araarsa. Amiin. Maaloo yaa Waaqayyo maaliif amantii isaa jabeeffate maaliif hojii isaa qajeelfate jedhanii inaaffaadhaan ana tajaajilaa kee irratti kan ka'an diinota koo baattuu teessoo keetii kan ta'an kirubeelii fi tajaajiltoota galma gooftummaa keetii kan ta'an Suraafeliif jedhi yaada isaanii bittinneessi. Kan sinirratti naafaan jiraachuu danda'u jechuudha. Maaf argattee, maaf hojjetee, jireenyi isaa maaliif isaaf miidhagee, maaliif isaaf qajeelee, fayyaa maaf argatee, Waaqayyo wajjin maa walitti araarame, maaliif manni isaa isaaf miidhagee jechuudhaan kan sinirratti naafaan ta'u jiraachuu danda'u jechuudha. Maaliif jireenyi ishiidhaaf miidhagee, maaliif hojjettee argattee, maaf biyya alaa deemtee jechuudhaan kan naafan baay'een jiru. Kanaafuu ati yaada isaanii bittinneessi jettanii kadhachuu qabdu jechuudha. Marii isaanii diigi. Yaanni amaan isaan narratti qopheessan akka gagaa haa baqu, akka duumessaa haa faffaca'u, akka bishaanii haa dhangala'u. Amiin. Maaloo yaa Waaqayyo maaliif lubbuu isaa falmate, maaliif uumaa isaa walii walitti araarame yookiin immoo maaliif uumaa ishee walii walitti araaramte jettanii kadhachuu dandeessu. Dubartii yoo taatan akkaataa sanaan jijjiirtan jechuudha. Akkamiin manni isaa miidhage, akkamiin diinagdeen isaa ho'e, akkamiin seera Waaqayyo eege jedhanii inaaffaadhaan ana tajaajilaa kee irratti summii dhibaa'ummaa kan facaasan seera hojii adeemsistoonni seexanaa hundi tuman gorsaa olaanaa kee kan ta'e Mikaa'eliidhaaf jedhi labsii nama ta'uu waaqummaa keetii kan labse qulqulluu Gabri'eeliidhaaf jedhi naannoo kootii haxaayitii isaan balleessi. Akka arraageessaa tulluuwwan irra naanna'anii iyyaniitti joortuu lafa baddaa fi gammoojjii keessaa ta'an. Amiin. Eenyu seexanoonni hafuuronni hamoonni jechuudha. Maaloo yaa Waaqayyo maaliif hojjetee argate akkamiin arjummaan Waaqayyo isa daawwate jedhanii seera keessa dafqa kee nyaadhu jedhu cabsanii
harka isaanii maratanii humna isaanii aammatanii kan ta'an agaree gabaabduu fi qalbisatii ta'anii ana tajaajilaa kee irratti inaaffaadhaan kan ka'an diinota koo hundumaa seera kee eegee kabajee kan jiraatu qulqulluu Rufaa'eliif jedhi eeyyama kee kan raawwatu qulqulluu Uraa'eliif jedhi kan nama nyaatu yaada seexanummaa isaanii mataa isaaniitti deebisi dhiphina isaanirraa kan ka'e yeroo isaan iyyanitti gartuun isaaniif mirmatu firri isaaniif ho'waatu hin argamin amiin maaloo yaa Waaqayyo akkamiin amantaa isaa geeddarsiifne akkamiin uumaa isaa sagansiisne akkamiin uumaa isaa biraa araara akka inni hin arganne isa goona jechuudhaan ana garbicha kee irratti marii cimaa kan mari'atan lammiiwwan daabiloos kan ta'an hundumaa gooftummaa kee kan gammachiisan qulqulluu Saamu'eeliif jedhi ergaa guddummaa keetiif kan ariifatan qulqulluu Raamu'eeliif jedhi diinota koo dubbachuu dhoorki lapheen isaanii yaaduu haa dhabu amiin maaloo yaa Waaqayyo Itoophiyaa fi uummata ishee irratti waraana bobbaafne qondaaltota hidhachiisne ni gaarita irratti rukunna jedhanii diinummaadhaan kan irratti ka'an hunda galata gooftummaa keetiif kan jabaatan qulqulluu Faanu'eeliif jedhi siif bitamanii kan si tajaajilan waldaa ergamootaaf jedhi diinota keenya irratti dheekkamsa kee diriirsi isaanoo ija kee duraa marartee hin argatin dhiifamas hin taasisaniif sodaa fi phepheeramuu isaanitti ergi wareegamaa fi ollannaa isaanitti abboomi afaan isaanii dubbachuu harki isaanii darbachuu akka hin dandeenye godhi miilli isaanii boojuu akka hin arganne ittisi moofaa salphinaa haa uffatan daaraa qaanii firfirfatanii haa boo'an mareen isaanii gufuu isaanitti haa ta'u karaa dhufan irraa akka hin deebine karaan isaanii jalaa badu amiin yaa abbaa keenya hoo samiirra kan jiraattu maqaan kee qulqulluu ta'ee eega mootummaan kee haa dhufu jaalallee kee samiirratti akkuma ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u buddeena keenya irraaf ga'u nuuf kenni yakka keenyaas nuu dhiisi nutis kan nu yakkiniif akkuma dhiisnu qorumsatti nu hin galchin amaarraan oolchi malee mootummaan kan keetii oomnis galannis bara baraan amiin yaa giiftii keenya dubaroo maariyaam nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna yaada keetiin dubaroodha foon keetiin dubaroodha yaada Waaqayyo somaasiif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamte firiin garaa keetiis kan eebbifame kennaa kan guutamte gammadi Waaqayyo wajjin jiroo jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya hundumaa akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti amiin jechuudhaan egaa kadhannaa kana ni kadhattu diinni kamiyyuu hojii keessan keessatti tajaajila keessan keessatti amantaa irratti waan isin argattan irratti uffannaa keessan irratti qaama keessan irratti miidhaa akka hin gaggeessineef akkaataa kanaan jireenya keessan keessaa baasuu dandeessu jechuudha. Guutumaa guututti amantanii kadhannaa kana taasistanii Waaqayyotti lapheedhaan amantaniitu taanan guutumaa guututti jireenya keessan keessaa balleessuu hin dandeessu jechuudha hafuuraamaa kana. Hafuura miqqanyaa ta'uu danda'a, sibsibii ta'uu danda'a, matatii ta'uu danda'a, jinnii ta'uu danda'a, maaf argatee, maaf hojjattee jireenyi ishii maaf ishiidhaan miidhagee jechuudha. Inaaffaa guddaadhaan kan isinitti naafan kamiyyuu guutumaa guututti qaama keessan keessaa guutumaa guututti baasuu dandeessu jechuudha. Dhumarratti egaa kadhannaa kana akkaataa kanaan erga xumurtanii yaa Waaqayyo yaa gooftaa koo hafuurota hamoota hafuura matatii jinnii sibsibii matatii hafuura inaaffaa maaf argate maaf argatte jireenyi isaa maaf miidhage maaf miidhagde jechuudhaan kan irratti kaan Waaqayyo wajjiniin akka walitti hin araaramne Waaqayyo irraa addaan na baasuudhaaf jireenya lubbuu fi foonii kiyya miidhuudhaaf kan irratti kaan hafuurota hamootaa kan mul'ataniif hin mul'anne hundumayyuu jireenya kiyya keessaati ati balleessi ati fayyaa kiyya naa kenni nageenya naaf kenni barakata suga naa kenni jettanii erga kadhattanii hafuuronni hamoonni seexanoonni agaanintoonni hundumtuu samiirras qilleensa lafarras kan jirtan hundumti keessan baaf gala kiyyatti kan na eeggattan galgala hanga ganamaatti ganama hanga galgalaatti jireenya kiyya irratti hamaa kan yaaddan hundumti keessan maqaa Mikaa'eliitiin hidhamaa Sillaaseen sinaa galaafatu maqaa qulqulleetti durboo Maaramiitiin sin hiriira hidhamaa jireenya kiyya keessaa baa gara Si'oolitti galaa Waaqni sinaa galaafatu jettanii akkaataa kanaan jireenya keessan keessaa ni abaartu taanan sirumayyuu sin faana jiraachisuu hin danda'u gara keessanittis dhiyaachuu hin danda'u kadhannaa kana jalqabdan immoo addaan kutuun hin qabdanii jechuudha kadhannicha itti fufuu qabdu yeroo hundayyuu akkaataa kanaatiin kadhachuu danda'u isinirra jiraata yeroo itti aanu immoo kutaa sadaffaan jechuudha jireenya keessan keessatti kan kanarra darbee hidhamee maqaa qulqulloota hangafoota ergamootaa torbaniin akkamittiin akka hiitanii jireenya keessan keessaa akkamittiin akka baasuu dandeessan immoo kutaa sadaffaa isaa qabadheen isinii dhiyaadha baay'ee irraa barattu jedhee yaada hiriyoota keessaniifis sheer godha chaanaalii kana immoo laayik gochuudhaan gaafa isin laayik gootan hundumti keessan jechuudha yuutuubiin fuudhee namoota bira akka gahu taasisa waan ta'eef kanaafiyyuu laayik taasisaan isiniin jedha waaqayyoon kan nu gargaare hanga yeroo kanaatti kan nu ga'e maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u usbaata እግዚአብሔር